Nandee bisnee ani guyyaa takkaaf lama keessa viidiyoo tana waan nandee bisnee lubbuuti irratti itti gaafatamaan si bakka kana booda kana shiitaan akkana firra naariruun zaana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akkamiin egaa qabdanii jira jirtu isin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaa akka boonee isin jecha hadda deebinee jira alhamdulillahi. Akka namaatii fi miti akka rabbiitti deebinee jirra isin jira hordofaa kabajamtoota keenyaa salaama gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa jirtu warroota amantii biraallee ashamaa akka boonee isin jenna margina nitanaa roozaanii deebinee dhufnee jira raman qabatanii dhufanii keessatti oolu jechuudha. Obsaan waliin fadhaa isin jenna kabajamtoota keenyaa roozii yaadiin yaabsu. Yaadu jechuun alhamdulillah hedduu takka rifadhee yeroo inni seedoonoo naan jenna dhukkubee ture marfee maal kana diradhee kalee marfee diradhee biniin yooni jedhee tokkoffaa irratti hordoftoota kabajamtoota keenya haadha isa xumuraa Sa'idoodhaa fi viidiyoolee kana wanti ani waraabu jiru isa xumuraati jechuudha. Yoo inni deebii takkanaa fi deebisuun waan kana isatti aansee dura waan kana jechuun duratti waa isin gaafachuu fi koomenti keessan jalatti waa hedduu jedhaa turtan. Bagasitti didi ammallee jedhaa turtanii hordoftoota kabajamtoota keenya kunni martuu qooda rabbiiti. Yeroon tokko oli yeroon tokko gadi anillee jaalladhee miti jechuudha. Ka Sa'idoo didee jechuudha jaalladhee osoo hin taane akkuma duraanillee isinii hime Sa'idoo baay'ee takkaan jaalladha. Baay'ee takka nama jaalladhuuni nama aadaa fi abbaa hiyya kana argate caala isa abdadhuudha. Viidiyoo hunda keessatti osoo ka duraanii dhaggeeffattanii ni argitan jedhee yaada. Sa'idoon akka jetti waa hunda hiyyaa jiruutii jedhee osoo rakkadhee hadha lubbuun tun keessaa bahaa jiraatte rabbi gaditti isaa ka lubbuutiin na dhaqqabu jedhee nama ayyaatu nama hedduudhaanillee kabaju nama waan hundaanillee na bira dhaabbataa ture waan hundaanillee na qarqaaraa ture jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya kanaafi hadda akkuma an isiniin jedhaa jirutti roozaa maaliif qara diddee baga warri sa'inaan jettanillee rabbi isiniin dhiisu isinillee wanta kan hin beeytanii akkuma isin jedhe Sumayyaa si barri nama dhaggaa jiran fakkaatti ni jalaa baneetta baneeru jalaa banee kottu Sumayyaan jechuudha aslan Sa'idoo iddoo osoo hin taane an Sumayyaa baay'ee takkan jaalladha. Sumayyaa hedduu takkan jaalladhaani hiriyaa takka irratti gaafa isin hiriyyaan takka dhuftee hiriyaa takka irratti heerumtu hedduu takka nama ulfaata. Kanaafuu ansaniif malee deebi'ee ammoo too ilmaan isaatu ka kennituuf taate ilmaan isaa kana argataa kadhanuu dhiisee inni ilmaan kana isin tun itti deebite Sumayyaan akkuma argitan jalaa hafuutti hin jirtu waan hundaan jala deemutti jirti. Kanaafuu akkuma yoo ani isa dhiisee Sa'idoon ilmaan kana argachuu fa'a wayii danda'a sababa ilmaanii ani ilmee baay'ee takkan jaalladha. Alhamdulillah rabbil alamin ijoollee daa'immanii ilmaan baay'ee takkan nama jaalladhu. Kanaafuu isin tuni jechuudha way itti deebiteetiniin Sa'idoo kana ilmaan isaa kana deebisti. Deebi'ee ammoo tuyyuu isin tana waan bada takkallee naan jaan jirtu homaa irra arkaan jiru. Deebi'ee inni irraallee hafuutti hin jirtu isi jalaallee hafuutti hin jirtu. Jaalalli aslan nama jaalatu nama jala deema malee namni nama jibbu namallee jalallee hin deemu. Anaaf Sa'idoo kana hattaan alguma irratti dhufte way gargar nu oofti. Way ammallee qarallee hireenti yaa waa hedduu na goote bakka hedduu na fidde deebitee ammallee jaaladheetii miti wanni hundinuu jechuudha. Kaniin achi seenee asillee bee achi seenuu jaaladheetii miti hireen sarii maraatte jedhanii gaafa rabbiin tokko nama fatana wallahi nama fatana an namatti illee dabeedhaafi miti oo badduu ta'ee nama baalagee ta'ee argame wanni hundi na hin dhibne kan na dhibeetiin jiru alhamdulillah rabbuma kiyyarraa rabbuma na fatanii fatanaa isaa ammoo alhamdulillah jedhee fudhachuun dirqama kiyya waan natti dhufe hundattuu dirqama kiyya. Isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota keenya kana beekuu qabdanii hireen sarii maraatte bakka feete nama fiddi bakka feete nama dhaabdi. An jarjareetiin Sa'idoo kanattu silaa dabalamuu hin qabu ture ergaa ammoo itti dabalameetiin jedhe ammoo rabbiin yoo ammallee anaaf Sa'idoo tokko godhe gonkumattuu namni addaan nu baasullee hin jiru namni addaan nu dhorkullee hin jiru yoo anaaf inni walitti katabamnu taate kana beekuu qabdanii bagallee warri jettan gaariidha miti. Keessattuu dhalaa waan akkana kana jechuu hin qabdanii wanni hadhan naquun namni isin bor isin qunnamuu danda'a jireenya keessan keessatti isinillee waa hedduu arguu dandeettanii kanaaf haadha kanaaf dhufee deebi'ee ammoo tuyyuu kun gaafii keessanii kan Sa'idoof ammoo dubbachuuf deemu
Akkuma argitan viidiyoo kaleessan irratti mana maalii godhee nama saniif illee ani jalqaba birrii doolaara 800 Sa'idoo jedhee kasaaree isin jedhee kaayii viidiyoo kana laala'ee waan hundaa asirraa argadheetiin jedhee sababa Sa'idoo Yaman deema jedhee kasaaree ture doolaara 800 nattu sii kenna jedhee yaasuun birra waadaa naaseenyee haafii Sa'idoon dhufaa jiran jedhe akka duraan ofiin isarrallee beekaallee miti isarra beekee isa gorsaaf osoo hin ta'in aan Sa'idoo gorsuuf Yaman deema. Ammallee dhalaa Arabaa maaliif fuudha? Dhalaa teenya dhalaa Oromoo hin fuudhu. Maal gochuu shanyiin isaa garanatti facaate ka jedhu gorsuudhaafi waan isa hedduu jaalladhuuf akka inni miidhamu keessi biyya hin barbaadu. Akka inni yeroo takka gaddu hin barbaadu. Yaasuun Sa'idoon dhufaa jira. Erga manaa kaatee erga deemsaaf kaatee gara baaleetti jijjiiree inni naan jennaan gara baaleetti jijjiiree jechuudha. Wanni hunduu waan rabbi jedhetta. Kanaaf an hadda Sa'idoo viidiyoo kana ka argu taate Sa'idoo jireenya kiyya keessatti si jaalladhee dhufee si kadhadhee dhiifamaan nafuu isin jedhee kan jedhe sun si jaalala keetiidhaaf malee jaalala waan biraatiif miti. Ati bakka waa mara keessatti boo'ichumaa kan ka'e. Boo'in wanti rabbii jedhe hin ooltu, wanti rabbiin ganama katabe hin ooltu. Yoo si firoozaa rabbiin ganama tokko Sa'idoo firoozaan tokko waddaan hin baatu. Ka rabbiin jedhee ganama isin katabu taate jechuudha waan fedhe yoo ta'e waliin akka. Kanaafuu baay'ee hin yaadne baay'ee hin qatiin. Atillee qarallee wanti Sa'idoo diddeef akkuma atu jettee jechuudha dubbii ati fixxee jirta. Ilmaan isaa sanii yaaddeeti. Badaa yoo ani itti heerume kana caalaa yoo akkuma amma dheessaan jirtu kana caalaa yoo ilmaan isaa dheessitiin ka jettu malee atillee yookaan mootuyyuu waan biraatiif miti jechuudha. Kanaafuu yoo abshiranitti biyya hin yaadin wanti rabbi jedhe hin ooltu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa Sa'idoo namallee itti erginee jirra, bilbilallee itti bilbilee jirra. Mana fiyyuu hin dhaqa jedhee namaa wajjin jechuudha. Namni tokko dogongoruun huma jiru dogongortee yeroo duraa didde jechuudha. Booda mootu dogongora ofii san beeytee Sa'idoo dhiifama naa godhi eega jettee silaa dhiifama godhuufi ture. In kaasu silkiileen irraa hin kaasu namallee itti erginee nama san jalaalee silkii hin kaasu na jalaalee silkii kaasuu diddee jechuudha. Homaa miti wanti rabbiin jedhe noo tuqaa wallahi du'aa'i godhaa inshaallah. Wanti rabbii jedhame noo labtu anallee lakkaa'anii jiran rabbii yeroo hundaa miti hiyyaa kanatti na cabsee anillee jedhu hedduu takka na ta'uu jirti. Booddeen kee bal'inna inshaallah. Homaa kana rabbiin nama ofii jaalatu uffatana jedhanii wallahi. Rabbiin nama ofii jaalatu uffatanii sirriidha. Hedduu takka Sa'idoon bakka jechuun samayyamu sodaadha malee ani isa jibbeeti miti. Atillee kaayachuun namni kun dhalaa akka kiyyaatii akkamitti osoo falee waliin nyaannee waliin har'aa isirratti deemumaa ka jettu wayiiti malee ka yookaan mootu waan biraatiif miti. Waan biraatiif miti. Deebi'ee ilmaan isaa kana ka argatu jedheeti. Nama waliin nyaatan takka nama sa'aadaa isii osoo waliin nyaatu abbaa isii mana sa'aadaa irratti yoo heerume hagam hamileen nama cabdi. Yoo isin narra heerumte hagam hamileen teena cabdi osoo waliin nyaatanii osoo nyaata tokko nyaatan osoo uffata tokko uffatanii hedduu namatti ulfaataa jechuudha. Kunuunsaaf kabajamtoota keenya. Kanaaf an kanaaf hin dide malee waan biraatiif miti. Dheengaddaammoo yeroo isin isa boolee keessatti ilmaan isaa sana agartanii ilmaan sitti fideetteeni ilmaan isaa sana akkasitti achitti azanaa oolee santu garaa na gubee ani Sa'idoo jalatti miiraa hunda jigee isa kadhadhe malee ani akkuma duraaniitti bakka dhiiseetiin hin jira. Maaliif miidhaa isaa waan hin barbaadiniif. Miidhaa Sa'idoo arguun barbaadu naan dhallee borullee osoo inni fuudhuu miti dhibba fuudhe nama Sa'idoo jalaa hafuuf deemuu miti kana booda isinii galee. Ani osoo duraanuu isa gaafachuu baadhee jechuudha. Osoo isa gaafachuu iyyuu baadhee akkuma duraan hafetti hafe jedhama bakka hafe jedhama. Maqaan keellee nan badu. Roozaan Sa'idoo kadhatte Sa'idoon didee jechuun sunu anaaf du'a warri kenne yoo na dhaga'e maal naan jedha. Ani yoo Sa'idoon viidiyoo kana numa argaa akka malittuu numa argitaa Sa'idoo yoo viidiyoo kanaatti naan deebisne ani guyyaa takkaaf lama keessa viidiyoo sana waan naan deebisne lubbuuti irratti itti gaafatamaan si bakka kana booda. Akkana shiitaan akkana ofirraa naa jedhu waan akkana haasa'ini. Saadaqaa tanuusa. Kanaafuyyuu ani Sa'idoon lubbuuti irratti yoo kan murteessitu taate namni dogongoruun numa jira. Namaafillee dhaabbachuun numa jira. Yoo obboleettii qabaatti yoo haadha qabaatti naaf beekii kana boodaan ati na didde taanaan guyyaa lama kadha keessatti hin argita. Asirraa fooqii kanarraa inniif darba sababa keetii hayyee. Atillee gammaddee teetta gaafa san jechuudha. Waan akkanaaf duran qabin kaati kan isheetaan asii fakkeessaa jira moo waan hin taane.
Sheexana maaltu natti fakkeessa ishee amma kaleellee dhalaa biraa wajjin jira kunoo mana induun mana sapparaayis godha inshaallah rabbi hiree tante siin taasisu kaasee osoo akkana si kadhadhutti deemtati ni dhalaa biraa fuutee siin tuqu jedhe hin balleessu jedhe kana booda Sumayyaan dhuftee waas dhaabatte nama biraatu ijaan hin laalu siin ala jedhe maal godha isheen kana caala bakka dhiifama badiin kiyya jedhe furadhe Rabbu irra namaa taraami ilma namaati miti bar rabbiin aalamaa badii gaafa rabbitti achi gargalte waan dabare dhiise yaa rabbii kiyanaaf araarame hojjette rabbi siif araarama bar bakka naa dhiisisin jedhee minaa dhiise ishi viidiyoo kana olaalaa jiraatte Sa'iidoo rabbi si rabbii bakka dhiifama naa godhi Sa'iidoo ishi kana booda sillee tuqu ishee waa firri Sumayyaa bahu miti namni biyya hundarraa bahee as dhaabadhe namni tokko hin sodaatu bakka kana booda hin sodaatu Sumayyaallee bakka kana booda gara na nyaattu bakka Sa'iidoo. Ni akkamiin taa'ishee ala osoo duraanuu akkasitti akkuma cal'isiisanitti cal'ise sogaafachuu baadheetiin hin jeeni irratti hin boonu. Gurbaa yaasaa sanitti bilbilee ni afatsu bilbila sirraa kaasee. Yaasuun barna irratti dhiisi waan maraanaan jee yaasuullee sagalee hunda qabee fi jira wanta kanaan hin jenneen illee. Yaasuma. Sa'iidoon gaafa dhudhaqiitiin bakka dhiifama jette dhiifama godhiif jedhiin jedhee wanta kanaan hin jenne yaasuun illee achumaan hin cal'ise jechuudha. Kanaafuu hordofaa fi kabajamtoota keenya bakka balleessa jira badii xiyya fudhadheetiin jira isinillee as jala deemtanii baga warra naa jettanii homaa miti naan jettanii rabbillee isinillee waan hadhana qunname kana bor isinillee qunnamuu danda'a isinillee nama wanta kana nama gammaduun gaarii naa miti gammachuun nama uummata akka faayidaa isiniin qabu naasuun namaallee homaayyuu miti akkuma duraan yeroo takka nama jaallatanii yeroo takka nama gadi hin buusinaa badii xiyya fudhadhee jira. Bakka ilma namaati balleessee jira aarsee jira bakka badiin tiyya erga jedhee badii kiyya inni fudhachuu qaba miti jedhe asuma ture jira. Jechuun ammallee kashaaf maal shakkaa jira beektaa Sa'iidoon sidhiisoo sun taane bakka seenaafisu argitee hin jiraan qaamni kaleessaa san jechuudha. Wanti inni fidee roozaan dhugamaan natti hirmuu itti moo dhugamaan na jaalatti moo ni kijibdi moo ammallee akkuma duraa sanin na sobaa jirti moo lugaaf taati moo kan jedhu wayyaa kana waan akkas akkasii shakkii akkas akkasii wayiitu na keessa dhufee hin beeku. Sa'iidoon dhugumaaf na dhiisuu deema bakka natti fakkaate garuu fuudhuu deema jechaa wayii dhagee jira bar Sa'iidoon nama biraa fuudhuu deema kanaaf fakkaate dirqama waan na godhu jiru garuu an Sa'iidoo guyyaa lamaaf sadii keessatti deebii yookiin yoo bilbila illee na hin qabne yoo sagalee illee na hin qabne bakka kana booda lubbuuti irraa bahi. Ara waan akkanaa naasa'in ati roozaa maan taate wallaahi billaahi waan akkanaa naasa'in asii dhiisee si biraa deema bakka mataa na dhukkubsin isheen mataa kiyya na dhukkubsin. Waan akkanaa naasa'in bakka yoo inni dide bakka dhiifama jechuun namni tokko balleessee sitti balleessee jira Sa'iidoo dhiifame eega jettee dhiifama sii godhuu didee bakka ani sin barbaadu dhalaa biraa tanaa taatu argadhee jira nirraa dhaabbadhu. Akkasuma jedheen akka tasaata biraa fuudha. Dhalaa biraa argadhee jira nirraa dhaabbadhu siin jedhe dirqiidhaa wayina fuudhi jettaan irra hirmaa dhaabbatta bakka qaba. Galaanillee naa fuudhu lammata malee hin dhiisu. Jaartii lammataa moo masaanuun fedhan jettu reefu. Bakka hin fedha bakka dhabuun fedhan Sa'iidoo bakka hin fedha. Akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota keenya wallaahi hin beeku akka gaddaatee baay'ee takka dhukkubaa ture haakimii hunda geessee alhamdulillah garuu marfee fudhataa jirti jechuudha. Ni rifattee akkamittiin dhalaatu ni gad-jedhee akkas isaan jiree dhiifama isa gaafadhe. Nati deeqa jettuun illee beektaa gaafa inni akkasii siin jilbiifate san rabbiin dhugaa dubbadhaa jedhe roozaa dhugaa sitti gama. Gaafa inni akkasii sirraa inni akkasii jilbiifatee qalabatii sii kaa'uudhaan humnaa dhee ati irraan tarkaanfattee biraa garsan akkuma qalbiin tantee dheengadde si cabxee rifattee nyaataa dhugaatii diddee qalbiin tantee si cabsisan san daran qalbiin isaa cabtee isaa immoo dhiiraa jechuudha. Beekee baraka cabsaadha. Cabtee miree atillee badii Sumayyaa maaf jedhee bakka badii kiyya arge bakka ishii badii kiyya fudhadhee silaa eega dhiifama jettee dhiifama sii godhuu qabaa maraafuu iyyuu. Waan argitellee of duraan qabini sheexaan waan argisitti hin fakkeessine abiddi kiyya yoo inni dides dide yoo ayyee bakka dhiifama sii godhe jedhes godhe yoo dides dide bakka keessa caalu rabbiin si hira. Wayii akkasiin jedhiin kaasaa ta'e bakka ishii ta'u.